yeroo tokko tokko Jamanaa yookaan ChatGPT fayyadamtee deebiin inni siif kenne sitti toluu didee beeka. Maali inni waanuma nan beeku natti hima jettee aartee beektaa. Rakkoon isaa rakkoo Jamanaa yookaan rakkoo ChatGPT osoo hin taane ajaja isinitti kennitaniitu rakkoo qaba jechuudha. AI'n yookaan sammuu namtolcheen akkuma daa'ima xixiqqooti. Waan isinitti kennitan malee wanta sammuu keessan keessa jiru yaadanii hin deebisan jechuudha. Waan ati hojjedhu jetteen qofa dalaga malee wanta sammuu keessan keessa jiru yaaduu hin danda'an jechuudha. Wanta sammuu keessan keessa jiru beekuu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu ajaja isinitti kennitaniitu rakkoo qaba jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti ogummaa prompt engineering jedhamu isin barsiisa. Ogummaan kun akkaataa itti AI wajjin haasawanii fi deebii isin barbaaddan ammoo parsantii 100 AI irraa ittiin argattan isin barsiisa. Ogummaa kana beektan taanaan hojii sa'aatii 5 isinirraa fudhatu daqiiqaa 5 keessatti fixuu dandeessu jechuudha. Mee ammaan tana asumaan gara viidiyootti yaada barru. Mee jalqaba irratti ajaja yookaan ammoo prompt jechuun maali? Ajaja yookiin prompt jechuun barreeffama gaafii yookaan ammoo ajaja ati Gemini'if yookaan ammoo ChatGPT'dhaaf yookaan ammoo DeepSeek'iif AI uma barbaadeef kennitu jechuudha. Kanaatu prompt jedhama jechuudha. Kanaaf wanti ati itti barreessitee ajaju san wanti ati itti barreessitee akka AI siif kennu barbaadu san prompt jennaan yookaan ammoo ajaja jennaan jechuudha. Gaafiin isin AI gaafattan gaafii bifa gaariidhaan gaafatamuu fi gaafii bifa gaarii hin taaneen gaafatamu jedhamee iddoo lamatti addaan bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaafii iddoo lamatti addaan baasuu dandeenya jechuudha. Gaafii bifa gaariin gaafatamee fi gaafii bifa badaadhaan gaafatame jennee addaan baasuu dandeenya jechuudha. Mee waan kana fakkeenyaan haa ilaallu. Fakkeenyaan isinitti hima. Fakkeenyaaf mana nyaataa tokko deemtanaa jennu. Mana nyaataa tokko erga deemtanii booda keessummeessaan mana nyaataa sana yeroo isinitti dhufu keessummeessaadhaan deemee nyaata naaf fidi qofa yoo jettaniin jechuudha. Keessummeessaan kun maal godhaa deemee nyaatuma isatti tole yookaan immoo nyaatuma arge tokko qabee isiniif fide jechuudha. Nyaanni keessummeessaan isiniif fide kun waan isin hin jaalanne ta'uu danda'a. Nyaata isinitti hin tolle ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf keessummeessaan mana nyaataa san nyaata ati hin jaalanne yoo sitti fidee gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif gaafachuu hin dandeenye? Siitu jalqaba addaan baasee ittiin himine waan ta'eef gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif nyaata kana na fiddeettee? Sababni isaa gaafii kee ka jalqabaatu sirrii miti waan ta'eef jecha jechuudha. Kanaaf AI yeroo gaafannu gaafii keenya sirriitti addaan baafachuu qabna. Gaafii keenya sirriitti tolchinee gaafachuu qabna jechuudha. Mee ammaan tana gaafii AI gaafannu keessaa promptii dadhabaa jedhamuu fi promptii cimaa jedhamu waliin haa ilaallu jechuudha. Mee jalqaba irratti promptii dadhabaa waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf AI gaafii kana yoo gaafattan gaafiin isin gaafachaa jirtan yookaan immoo promptiin keessan promptii dadhabaadha jechuudha. Waa'ee qonnaa barreessi jettanii yoo gaafattan waa'ee qonnaa barreessi jettanii yoo AI gaafattan gaafiin kun gaafii dadhabaa jedhama. Maaliif gaafii dadhabaa jedhama? Tokkoffaa waa'ee qonnaa kana eenyuuf akka barreeffamu AI itti hin himne jechuudha. Fakkeenyaaf waa'een qonnaa kun nama barateef barreeffama moo nama hin baratiniif barreeffama? Nama baadiyyaa jiru yookaan immoo qotee bulaa keenyaaf barreeffama moo nama barate yookaan immoo nama ekspertii waa'ee qonnaatiif barreeffama waan jedhu addaan baaftanii waan hin himiniif jecha gaafiin keessan gaafii dadhabaa yookaan promptii dadhabaa jedhama jechuudha. Itti aansee wanni inni dadhabaa ta'eef kan lammaffaa maali? Dheerinni isaa hammamii wanta jedhamu san hin gaafanne jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee qonnaa barreessinu jettanii malee barreeffamni inni isiniif barreessu san hagam takka waan jedhamu san ittiin himne. Fakkeenyaaf peejii tokko ta'uu danda'a, peejii lama ta'uu danda'a, peejii 10 ta'uu danda'a. Kanaaf AI'n yookaan peejii 10 isinii barreessaa yookaan peejii 5 isinii barreessaa yookaan peejii 1 isinii barreessa. Kanaafuu peejii hagana jettanii ittiin himne waan ta'eef keeyyata hagana jettanii ittiin himne waan ta'eef promptiin keessan kan isin AI gaafattan kun promptii dadhabaa jedhama jechuudha. Promptiin akkanaa. Mee amma promptii cimaa waliin haa ilaallu jechuudha. Promptiin cimaa jedhamu promptii akkamiiti? Fakkeenyaaf promptii akkanaan kun promptii cimaa jedhama. Faayidaa qonni bunaa dinagdee Itoophiyaatiif qabu keeyyata lamaan naaf barreessi jettanii yoo AI gaafattan promptiin kun promptii cimaa jedhama jechuudha. Maaliifi specific gootanii wanta hundaa'u addaan babaaftanii akka AI sirriitti isiniif deebisutti gaafattan jechuudha. Faayidaa qonni bunaa qonna keessaa gosa qonnaa keessaa addaan baastanii fi jirtan qonna bunaa jettanii faayidaa qonni bunaa dinagdee Itoophiyaatiif qabu dheerina isaa itti himtanii jirtan dheerinni isaa keeyyata lama barreessi jettanii dheerina isaa illee specific gootanii itti himtan jechuudha. Kanaaf promptiin akkanaa kun promptii cimaa jedhama jechuudha. Kanaafuu promptii lameen kana garaagarummaa isaa argitanii haguma ajajni isin AI gaafattan ifa ta'u deebiin isaatillee qulqulluu ta'aa dhufa jechuudha. Kanaaf ajaja keessan ifa gootanii gaafachuu qabdanii jechuudha. Itti aansee yeroo AI gaafii gaafattan gaafiin isin AI gaafattan san yoo xiqqaatee wantoota afur of keessaa qabaachuu qaba yookaan immoo akka foormulaatti fudhachuu dandeessa waan kana jechuudha. Waan kana akka foormulaatti fudhachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaatee wantoota afur of keessaa qabaachuu qaba jechuudha yeroo isin AI gaafii gaafattan. Wantoonni afran gaafiin isin AI gaafattan of keessaa qabaachuu qabu kun maali? Tokkoffaa eenyummaa of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Gaafiin keessan eenyummaa of keessaa qabaachuu qaba. Eenyummaan kun afaan Ingiliffaatiin persona jennaan. Persona. Kanaaf eenyummaa of keessaa qabaachuu qaba. Lammaffaan ammoo hojii yookaan immoo task jennaan afaan Ingiliffaatiin taskii of keessaa qabaachuu qaba yookaan hojii of keessaa qabaachuu qaba. Sadaffaan ammoo haala of keessaa qabaachuu qaba gaafiin keessan. Haala kana Ingiliffaan context jennaani. Kanaaf contextii qabaachuu qaba jechuudha gaafiin keessan. Inni sadaffaan bifa qabaachuu qaba. Bifa kana Ingiliffaan maal jennaan format jechuudha.
Kanaaf foormaatii qabaachuu qaba. Eenyummaa qabaachuu qaba, hojii qabaachuu qaba, haala qabaachuu qaba, bifa qabaachuu qaba jechuudha Afuraffaa irratti jechuudha. Kanaafuu gaa namni tokko promptii gaarii barreessuudhaaf yookaan immoo gaafii gaarii AI gaafachuudhaaf foormulaa kana qabachuu qaba jechuudha. Foormulaan kun maal jennee itti moggaasuu dandeenya? EHHB jechuu ni dandeenya jechuudha. EHHB. E jechuun eenyummaadha. H'n itti aanee jiru ammoo hojiidha. H'n itti aanee jiru haala. B'n itti aanee jiru ammoo bifa jechuudha. Kanaaf foormulaa EHHB jedhamu kana if keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Namni tokko promptiin isaa promptii gaarii ta'uudhaaf. Mee wantoota nama isinitti hime kana tokko tokkoon haa ilaallu jechuudha. Tokkoffaa irratti eenyummaa yookaan immoo persona wanni jennuun kun gaafii keenya keessatti eenyummaan jiraachuu qabaa jenna. Kanaaf eenyummaa wanti nuti jenneen kun yookaan immoo persona wanni nuti jennuun kun maali jennee yoo ilaalle eenyummaa jechuun maali? Gaafii isin AI gaafattan keessa eenyummaan jiraachuu qaba jennee eenyummaa jechuun kun maali? Jemanaayin kun jechuudha. Fakkeenyaaf wanti AI isin gaafii gaafachaa jirta yoo jemanaayi tahee jemanaayin eenyu ta'ee akkasiif deebisuu barbaadde jechuudha. Gaafii keessan jemanaayin kun eenyu ta'ee akkasiif deebisuu barbaadda. Fakkeenyaaf wantoota akkana kana gaafachuu dandeessa yookaan immoo fakkeenyaaf akkana jettee jemanaayitti himuu dandeessa jechuudha. Ati ogeessa fayyaati. Yoo waa'ee ogeessa fayyaa gaafachaa jiraatte ati ogeessa fayyaati. Akka ogeessa fayyaa ta'eetii deebii kiyya naa deebisi jechuu ni qabda jechuudha. Yookaan immoo ati barsiisaa herreegaati. Yoo waa'ee herreegaa gaafachaa jiraattan ati barsiisaa herreegaati. Akka barsiisaa herreegaa ta'eetii waan kana naa deebisi. Kanaafuu eenyummaa isaa kan nuufii qabdanii jechuudha. Akkasuma yoo waa'ee faayinaansii gaafachuu deemtan ati gorsaa daldalaati. Kanaafuu akka gorsaa daldalaa ta'eeti gaafii kiyya naa deebisii jettanii jalqaba irratti eenyummaa kana kan nuufii qabdan jechuudha AI'dhaaf. Kanaaf eenyummaan jalqaba jenne yookaan persoonaan jalqaba jenne san kana jechuudha. AI'n eenyu ta'ee akka gaafii keessiif deebisuu barbaadda. Eenyummaa isaa kan nuufii qabda jechuudha. Itti aansee egaa kan lammaffaa hojii kan nuufii qabda. Hojiin kun maal jennaani afaan Ingiliffaatiin task jennaani. Kanaaf task wanta jedhamu kana yookaan immoo hojii kana kan nuufii qabda jechuudha. Kanaafuu egaa erga eenyummaa isaa itti himtee booda eenyu ta'ee akka deebisiif deebisu erga itti himtee booda itti aansitee hojii isaa kan nuufii qabda yookaan wanta inni siif hojjetu san itti himuu qabda jechuudha. Wanti inni siif hojjetu san fakkeenyaaf maal akka inni siif hojjetu ifaan ifatti itti himuu qabda jechuudha. Maal akka siif hojjetu barbaada. Kanaafuu wanta kana ifaan ifatti itti himuu qabda. Fakkeenyaaf yoo isiniif hime nyaata madaalawaa daa'ima ji'a ja'aaf ta'u tarreessi jechuu ni dandeessa fakkeenyaaf. Kun amma hojii keessaa tokko. Kanaafuu hojii kana kan ittiin jirta jechuudha yoo jemanaa waan kana gaafatte. Nyaata madaalawaa daa'ima ji'a ja'aatiif ta'u tarreessi yoo jetteen kuni gosa hojii keessaa tokko. Kanaafuu lammaffaarratti hojiin nuti jenne san hojii akkanaa kana kan nuufii qabda jechuudha. Erga eenyummeessaa kan ta'ee fi booda erga eenyummaa kan ta'ee fi booda itti aansee hojii kan nuufii qabda wanta inni siif hojjetu san gaafachuu qabda jechuudha. Egaa amma sadaffaarra geenye jira. Jalqabarratti eenyummaa isaa kan ittanii fi jirtanii eenyu ta'e akka gaafii isiniif deebisu kan ittanii fi jirtanii. Lammaffaarratti ammoo hojii kan ittanii fi jirtan jechuudha. Hojii maalii akka isiniif hojjetu kan ittanii fi jirtanii. Sadaffaarratti maal jennee haala yookaan ammoo kontekstii naan afaan Ingiliffaatiin kana haala itti himuu qabdan jechuudha. Yeroo gaafii tokko gaafattan haala akkamiitiin akka isiniif deebisu yookaan ammoo kontekstii maaliitiin akka isiniif deebisu gaafachuu qabdan jechuudha yookaan immoo itti himuu qabdan jechuudha AI gaafii gaafatan tokkotti. Haala yookaan kontekstii yeroo jennu hojii lammaffaarratti kan inni ibsan irratti odeeffannoo dabalataa dabaluufii qabnaa jechuudha. Sadarkaa lammaffaarratti hojii kan inni jira. Jalqabarratti eenyummaa kan inni fi lammaffaarratti ammoo hojii kan inni hojii wanta inni nu hojjetu sun erga itti himnee booda odeeffannoo dabalataa kan nuufii qabna yookaan immoo kontekstii kan nuufii qabna jechuudha. Kontekstiin kun maal fakkaata? Wanti inni barreessu kun eenyuuf akka barreeffamuu fi maaliif akka waan kana barbaadde itti himuu qabda jechuudha. Kanaaf kontekstii jedhama wanti kun. Wanti kun eenyuuf barreeffama? Nama barateef moo nama barataniif moo qotee bulaadhaaf moo eenyuuf barreeffama? Akkasuma maaliif akka barbaadde itti himuu qabda jechuudha. Kanaafuu wanti kun maal jedhama? Kontekstii jedhama. Fakkeenyaaf lammaffaarratti jechuudha nyaata madaalawaa daa'ima ji'a ja'aatiif ta'u tarreessi jennee hojii kennineefii jira. Hojii kanarratti kontekstii dabaluufii ni dandeenya jechuudha. Hojii kanarratti kontekstii haala kamiin dabalaaf fakkeenyaaf dubbistoonni haadholii baadiyyaa jiranidha. Kanaaf afaan salphaa fayyadami jechuu ni dandeessan. Dubbistoonni barreeffama kanaa haadholii baadiyyaa waan ta'aniif afaan salphaa fayyadami. Kontekstii yeroo jennu wanta akkanaati jechuudha. Maaliif ChatGPT'n yookaan immoo Gemini'n afaan cimaa yookaan afaan ekspertii wayii fayyadamuu danda'a. Afaan namni baadiyyaa hin hubanne fayyadamuu danda'a yookaan immoo afaan saayinsawaa fayyadamuu danda'a waan ta'eef dubbistoota kee itti himuu qabda. Akkasuma afaan inni ittiin siif deebisu san itti himuu qabda. Kontekstii jedhama jechuudha inni. Kanaafuu sadaffaa irratti gaafiin ati AI gaafatu tokko kontekstii kana of keessaa qabaachuu qabaa jechuudha. Kanaaf wantoota gaafiin keessan of keessaa qabaachuu qabu wantoota sadii ilaallee jira jechuudha gaammatti. Wantoota sadii ilaallee jira. Jalqaba irratti eenyummaa kan nuufii qabna. Lammaffaa irratti ammoo hojii wanta inni nuuf hojjetu itti himuu qabna. Sadaffaa irratti ammoo haala yookaan ammoo kontekstii inni waan san ittiin nuuf deebisu itti himuu qabna jechuudha. Dhumarratti wanta tokkotu nuuf gaafiin keenya wanta dirqama of keessaa qabaachuu qabu keessa. Wanti dhumarratti nuuf maali? Akkuma beekamu dhumarratti bifa yookaan foormaatii itti himuu qabna jechuudha. Deebii inni nuuf deebisu san bifa maalii akka qabaachuu qabdu yookaan ammoo foormaatii maalii akka qabaachuu qabdu itti himuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf gaafiin ati gaafatte bifa gabateetiin akka dhiyaatu barbaadamoo
akkasuma gaafiin itti gaafatte bifa doosdootii yookaan immoo qabxii gabaabaatiin akka siif dhiyaatu barbaadamoo gaafiin itti gaafatte bifa xalayaa bal'aatiin akka siif dhiyaatu barbaadamoo kanaafuu bifa ittiin siif dhiyaatu san itti himuu qabda jechuudha dhumarratti. Kanaafuu yoo xiqqaate gaafiin isin AI gaafattan wantoota afran kana keessaa qabaachuun dirqama jechuudha. Wantoota afran kana keessaa qabaachuu qabdi jechuudha. Mee ammaan tana wantoota as olitti baranne kana yookaan immoo wantoota gaafiin keenya gaafii yeroo AI gaafannuuf keessaa qabaachuu qaban kana wantoota afur barannee jirra. Wantoota gaafiin keenyaaf keessaa qabaachuu qaban kana. Kanaafuu wantoota afran baranne kana ammaan tana hojiirra oolchinee haa ilaallu jechuudha. Prompti tokko keessatti yookaan immoo ajaja tokko keessatti hojiirra oolchinee haa ilaallu. Gara Geminiitiin deema. Gara Geminii deemuudhaan gaafii kana gaafadha jechuudha. Kanaaf kompiitara kiyyarraa taabii haaraa banachuudhaan Geminii niin banadha. Geminii banachuudhaaf Geminii jee yeroo nan barreessu haala kanaan naaf fida enter yeroo jee irra gattuu qabdu haala kanaan Geminii naaf bana jechuudha. Yookaan immoo Geminii haala kanaaf naaf bana. Interfeesiin Geminii egaa kana fakkaata jechuudha. Geminii jechuun AI dhaabbata Googlein hojjetamedha. Kanaaf Geminii kana keessa dhufeetiin jira. Kanaafuu gaafiin gaafachuu deema akkuma isinitti mul'atu kanatti gaafiin gaafachuu deema. Gaafiin an gaafadhu haala kanaan itti barreeffadha jechuudha. Kanaaf gaafii peesitti godheetiin jira jechuudha. Iddoo biraarraa hin fudhadhe. Gaafiin an gaafadhe maali? Xalayaa hojii naaf barreessiyeeti. Xalayaa hojii naaf barreessi. Kanaaf gaafiin kun gaariidha moo gaarii miti waliin kan ilaallu ta'a. Kanaafuu xalayaa hojii naaf barreessi gaafii jettuun gaafadhe. Iddoo kana keessa deebiin isin barbaadan faastii ta'uu danda'a, tiinking ta'uu danda'a, pro ta'uu danda'a. Kanaafuu iddoo sadeen kana keessa akka barbaadan filachuu dandeessanii. Anama faastii kajoo kanarraan kaayyadha. Kanaafuu dafee akkanaaf deebisuun barbaada. Xalayaa hojii naaf barreessi kajoo kanarraan gattuu qabdaa. Sabmiitiin jaan jechuudha. Baay'ee Geminiin akka isin agartan kanatti afaan Oromoo bareechee dubbata. Kanaafuu afaan Oromoo dubbachuu ni danda'a jechuudha. ChatGPT irrallee afaan Oromoo dubbachuu ni danda'a Geminiin. Kanaaf xalayaa hojii naaf barreesse yeroo nan jedhu haala kanaan deebinaaf deebisee jira. Garaa qulqulluudhaan si gargaaruuf qophiidha jira akkasiin mul'atu kanatti. Garaa qulqulluudhaan si gargaaruuf qophiidha. Xalayaan iyyannoo hojii yookaan job application letter bifa qulqulluu fi ija jabaateen barreeffamuu qaba. Eeyyee dhugaadha. Bifa qulqulluu ta'ee fi bifa ija jabaataa ta'een barreeffamuu qaba xalayaani. Kanaaf akkaataan barreeffama xalayaa hojii kunuuti jee asii gaditti naaf himee jira jechuudha. Fakkeenya xalayaa iyyannoo hojii jee sanboota guyyaa jee barreessee jira. Gara jee maqaa dhaabbata sanii barreessee jira. Bakka jee magaalaa dhaabbatichi jiru jee barreessee jira. Dhimma erga jee booda iyyannoo hojii jee maqaa gosa hojii ati iyyattuu sanitti barreeffatta jechuudha. Keessatti ergasii siif barreessee jira jechuudha. Kabajamoo hoogganaa humna namaa erga jee booda xalayaa naaf barreessee jira jechuudha. Haala kanaan xalayaa naaf barreessee jira jechuudha. Akka isinitti mul'atu kanatti xalayaan isaa dhumaan jiru bareedaadha. Garuu ammoo mee gaafii nuti gaafanne kun gaafii gaariidha moo qulqullina ni qaba moo qulqullina hin qabu waan jedhu san isiniin agarsiisuu deema jechuudha. Isiniin agarsiisuu deema. Kanaaf haala kanaan xalayaa naaf barreessee jira. Xalayaa hojii naaf barreesse qofa jeetiin gaafadhe. Ammaan tana gaafii biraatiin gaafadha. Gaafii itti aanuun gaafadha jechuudha. Kanaaf gaafii itti aanu fidadheetiin jira jechuudha. Gaafii itti aanu fidadheetiin jira. Gaafii itti aanu kana peestiin godhadha jechuudha keessatti. Haala kanaan gaafii itti aanu peestii godheetiin jira jechuudha. Kanaaf gaafiin an jalqaba gaafadhe maal jetti xalayaa hojii naaf barreessi jetti akkuma isin agartan kanatti. Gaafiin an jalqaba gaafadhe xalayaa hojii naaf barreessi jetti jechuudha. Gaafiin an amma gaafachaa jiru ammoo ati gorsaa qacarree hojjettootaati. Laalamma eenyummaa kanneefiitiin jira. Haala ittiin eenyummaa kannan asirraa ilaaluu dandeessan jechuudha. Ati gorsaa qacarree hojjettootaati yookaan ammoo hojjettoota yeroo adda addaatti qacaramaniif gorsaadha akka jechuuti jechuudha. Kanaafuu ati gorsaa qacarree hojjettootaati eenyummaa isaati jechuudha. Xalayaa hojii gaafachuu yookaan cover leetarii kan afaan Ingiliffaatiin jedhamu san amma hojiin kan naaf jira jechuudha. Ergaan eenyummaa kanneefi booda amma kaniin kan naaf jiru maali hojiidha. Xalayaa hojii gaafachuu yookaan cover leetarii iddoo ogeessa herreegaa baankii daldalaa keessatti ba'eef naaf qopheessi. Hojii kanneefiin jedha amma kun gaa hojiidha jechuudha. Itti aansee kontekstiin itti kanna. Kontekstiin an kannuuf maali? Muuxannoo hojii waggaa lamaan hin qaba. Kun amma kontekstiidha. Kanaafuu nama muuxannoo hin qabne yoo ta'e nama muuxannoo waggaa lama qabu xalayaa walqixan barreeffatu jechuudha. Kanaafuu kontekstii kannuufi qabnaa jechuudha yeroo kana. Kontekstiin an kanneef maali? Muuxannoo hojii waggaa lamaan hin qaba. Itti aansee ammas dhumarratti bifa kamiin akkanaaf barreessuun itti himuu qaba. Bifni haala kamiin itti himuu deema? Xalaayichi gabaabaa fi piroofeeshinaala haa ta'u bifa isaatti himeetiin jira jechuudha ammaan tana. Kanaaf waan kana wajjinatti ilaaluu dandeessan jechuudha. Gaafiin jalqabaa maali? Xalayaa hojii naaf barreessi. Gaafiin kun amma gaafii bareedaa hin jedhamu yookaan immoo gaafii cimaa hin jedhamu jechuudha. Kanaaf mee waan kana gaafii kana irraa gattu gadheetiin waan inni naaf deebisu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Haala kanaan irra gattu gaddaa. Kanaaf naa barreessee fixee jira jechuudha. Ammaan tana akkuma argitan kana naa barreessee fixee jira. Maal jedha akka gorsaa qacarree hojjettootaatti xalayaan iyyannoo yookaan cover leetariin kee gabaabaa fi xalayaan kee gabaabaa ifaa fi dandeettii kee kan agarsiisu ta'uu qabaa jedhe. Baankiin daldalaa ammoo namoota dhimma herreegaa irratti of eeggannoo guddaa qabanii fi
amanamoo ta'an barbaadaa je. Kunoo xalayaa piroofeeshinaalaa ta'e siif qophaa'ee jiraa je. Asii gaditti akkam jee barreessee xalayaa iyyannoo hojii jee ogeessa herreegaa jee jechuudha. Ogeessa herreegaa jee barreessee guyyaa itti naaf barreessee gara hoogganaa humna namaa dhaabbata yookaan maqaa baankichaa itti barreessuu qabda. Magaalaallee itti barreeffachuu qabda jechuudha. As keessatti eegasii dhimma jee barreessee iyyannoo hojii ogeessa herreegaa yookaan akkaawuntaantii ta'uuf dhiyaate jee barreessee jira jechuudha. Taasise kabajamoo hoogganaa jee gara hoogganaa baankii daldalaatti naa barreessee jira jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kanatti beeksisa baankichi hojii ogeessa herreegaa irratti baasee irratti hundaa'uudhaan jee xalayaa ajaa'ibaa sana naa barreessee jira jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kanatti dhumarratti nagaa wajjin jee maqaa kee guutuu anaatu itti barreeffachuu qaba. Lakkoofsa bilbilaa anaatu itti barreeffachuu qaba. Iimeela anaatu itti barreeffachuu qaba jechuudha. Haala kanaan xalayaa ajaa'ibaa kana naaf barreessee jira jechuudha. Kanaaf gaa xalayaan kun ammaan tana ispeesifikaalii ana qofaaf kan barreeffamedha jechuudha. Xalayaan jalqabaatu maali? Ispeesifikaalii ana qofa laallatu namoota baay'ee laallachuu dandeessi. Nama fakkeenyaaf xalayaa hojii naaf barreessi qofa waan jettuuf jecha nama muuxannoo waggaa tokko qabus kan waggaa lamaa qabuuf nama muuxannoo waggaa 10 qabus laallachuu dandeessi xalayaan jalqabaatu. Xalayaan lammaffaatu noo ispeesifikaalii ana qofaaf barreeffamte waan ta'eef jecha iddoo maqaa kiyyaa qofa maqaa itti barreessuudhaan xalayaa kana galfachuu ni danda'a jechuudha. Xalayaan jalqabaa garuu namoota hedduu laallachuu dandeessi. Jeneraaliidha jechuudha. Ana qofa laallattu jechuudha xalayaan jalqabaa. Kanaafuu gaafii yeroo gaafattan bifa kanaan ispeesifikaalii gaafachuu qabdan jechuudha. Bifa wantoota afran jalqaba jenne sana if keessaa qabuun yoo gaafattan AI illeen gaafii keessan haaluma saniin ispeesifikaalii isiniif deebisa jechuudha. Mee ammallee gaafii itti aanuun gaafadhaa. Gaafii itti aanuun gaafadhaa. Gaafii kiyya asirratti akkuma isin agartan kanatti pestiin godhadha jechuudha. Iddoo gaafii kanatti. Gaafii kiyya pestii godhadheen jira. Gaafiin lama dura gaafadhe maal jetti? Ati barsiisaa seenaati jetti. Ati barsiisaa seenaati. Maaliin godhe amma? Eenyummaa isaatiin kanneef jechuudha. Itti aansee hojii kan nuufiin qaba. Hojiin maal jedha? Waa'ee sirna gadaa Oromoo mucaa waggaa 10tiif akka galutti fakkeenyaan deeggartee qabxii 3 naaf ibsi. Kanaafuu wantoota afran nuuf keessaa qaba jechuudha wanti kun. Wantoota afran nuuf keessaa qaba. Eenyummaa isaa kanneefiitiin jira, hojii isaa kanneefiitiin jira, haala yookaan kontekstii kanneefiitiin jira. Dhumarratti ammoo akkaataa itti bifa inni itti nuuf barreessu itti miitiin jira jechuudha. Maaliif qabxii 3 naaf ibsi waan hin jedhu haja'u kun bifa agarsiisa waan ta'eef jecha. Kanaafuu gaafii yeroo gaafattan haala kanaan bareechitanii gaafachuu qabdan jechuudha. Haguma isin gaafii AI bareechitanii gaafattanii AI illeen deebii isaa bareechee isiniif ibsa waan ta'eef jecha haala kanaan gaafii keessan gaafachuu qabdanii yoo irra gattu qaddamee deebii inni naaf deebisu ni ilaalla. Akka isin mul'atu kanatti deebii naaf deebisaa jira jechuudha. Akkam naan jedhee akkam jabaa koo naan jaabar. Akkam jabaa koo ani barsiisaa seenaa keetiiti. Har'a waa'ee sirna gadaa sirna beekamaa fi kabajamaa abbootiin keenya ittiin of bulchaa turan haala baay'ee salphaa ta'een qabxii 3 siif ibsa naan jedhe. Sirna beekamaa fi kabajamaa abbootiin keenya ittiin of bulchaa turan haala baay'ee salphaa ta'een qabxii 3 siif ibsa naan jedhe jechuudha. Erga akkas jedhee booda sirna gadaa jechuun akka mana barumsa guddaa tokkooti yookaan immoo akka mana barumsa guddaa tokkotti yaadde naan jedhe. Garuu kan itti baratan barumsa qofa osoo hin taane akkamitti akka biyya bulchanii fi akkamitti akka wal kabajanidha naan jedhe. Agartanii Jeminaayiin akkaataa itti waa'ee sirna gadaa akkaataa inni itti beeku. Waa'ee sirna gadaa beekaa Oromoo tokko ol beeka jechuudha Jeminaayiin. Kanaaf ispeesifikalii waan inni gaafadhe qofa naaf kennuu danda'a jechuudha. Gaafii haala kanaa yoo nan gaafadhu ispeesifikalii waan inni gaafadhe qofa naaf deebisa. Kanaaf gaafii haala kanaa yoo gaafattan deebii isaatillee satisfaayi itti taatan yookaan immoo baay'ee itti quuftan jechuudha. Yoo gaafii sirriitti gaafachuu baattan deebii isaa satisfaayi itti ta'uu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko isin promptii gaariillee kennitanii fi deebiin inni isiniif kennu quubsaa ta'uu dhabuu danda'a yookaan immoo isin quubsuu dhabuu danda'a jechuudha. Yoo akkas taate tarsiimoo maalii fayyadamuu qabdanii tarsiimoo iterative jedhamu yookaan immoo refining results tarsiimoo jedhamutu jira. Refining results wanta jedhamutu jira. Kanaafuu haala sanaan fayyadamuu dandeessan jechuudha. Jeminaayi wajjin haasa'uu dandeessu jechuudha. Akkamii wajjin haasa'uuttanii fakkeenyaaf yoo deebiin inni isiniif kenne deebii baay'ee dheeraa ta'e maal jettaniini baay'ee dheeratee mee deebii kana naaf gabaabsi jechuu ni dandeessan jechuudha. Yoo baay'ee dheeratee jira waan ta'eef jecha naa gabaabsi yoo isin jettaniin Jeminaayi maal godhaa isiniif gabaabsa jechuudha deebii keessan akka isin barbaadan isiniif gabaabsa. Yoo Ingiliffaan isiniif deebise lakki Ingiliffaan hin barbaadu wanta kana afaan Oromootiin naaf deebise yoo jettaniin gara afaan Oromootti akka isin barbaadan isiniif jijjiira jechuudha. Kanaafuu refining results jedhama wanti kun. Riizaaltii inni isiniif kenne refine godhuu jechuudha. Akkasuma yoo deebiin inni isiniif kenne deebii xiqqoo isinitti cimu ta'e yookaan immoo deebiin inni isiniif kenne deebii cimaa yoo ta'e maal jettanii gaafachuu dandeessanii mee bifa fakkiitiin yookaan immoo bifa anaaloogiitiin naaf ibsi jettanii gaafachuu dandeessan jechuudha Jeminaayi. Kanaaf yeroo deebiin isin quubsuu dide yookaan yoo deebiin isaa isin quubsuu dide nuffuu hin qabdanii irra deddeebitanii haga deebii barbaadan san argattaniif irra deddeebitanii refine godhuu qabdan. Irra deddeebitanii waan barbaadan san haga deebii barbaadan argattanitti gaafachuu qabdan jechuudha. Ajaja dabalataa itti kennaa haga deebiin keessan deebii isin barbaadan ta'utti irra deddeebitanii refine godhuu qabdanii jechuudha. Kanaaf tarsiimoo refining results jedhamu kana
fayyadamuu qabdan jechuudha. Egaa prompt engineering jechuun kana fakkaata. AI akkuma beekamu meeshaa humna guddaa qabudha yeroo ammaa kana jechuudha. Humna baay'ee guddaa ta'e qaba AI. Garuu humni isaa san kan bahuu danda'u yookaan immoo humni AI san kan bahuu danda'u yoo nuti sirriitti ajaja sirrii kan nuuf dandeenyedha. Yoo nuti sirriitti ajajuu dandeenyedha jechuudha. Yoo nuti sirriitti ajajuu hin dandeenye humni AI san bahuu hin danda'u dandeettiin AI qabu san nuuf bahuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu dandeettii AI qabu san itti fayyadamuudhaaf ajaja sirrii kan nuufii qabnaa jechuudha. Hojii manaa tokko isiniif kennu. Kanaaf har'aan tana AI Gemini banaadha. Gemini yookaan immoo Gemini kan jedhamu kana banuudhaan wanta har'a baranne kana EHHB wanta jedhamu kana barannee jira. Yookaan immoo foormulaa EHHB kana barannee jirra waan ta'eef jecha foormulaa EHHB kana fayyadamuudhaan yoo daldalaa taatan waa'ee daldala keessanii gaafadhaami yookaan immoo ajaja waa'ee daldala keessanii gaafadha yookaan ajajaa jechuudha. Yoo barataa taatan waa'ee barumsa keessanii foormulaa EHHB kana fayyadamuudhaan gaafadha. Ergasii deebii argattan deebii gaarii yoo taate deebii gaarii yoo deebii badaa taate ammoo deebii ittiin quufii yoo taate deebii ittiin quufini jechuudhaan koomentii irratti naaf barreessaan isiniin ja'a. Egaa walumaa galatti viidiyoon kun yoo isin barsiisee jira ta'e yoo barumsa irraa argattanii jirtu ta'e laayikii fi sabskiraayib gochuu hin dagatina. Torban itti aanu ammoo mata duree haaraa wal arginaa nagaan tura.